Akkam jirtu daawwattoota keenya, kun miidiyaa koodha. Amma yeroo oduuti oduu waliin an Abdii Waaqbayyana. Gabaasa qorannoo sa'a 24 darbeetiin namoonni 773 dhibee COVID-19 qabaman. Itoophiyaatti akka gabaasa ministeera fayyaa ibsetti sa'aatii 24 darban keessatti qorannoo laaboraatoorii namoota 1139 geggeeffameen namoonni 773 vaayirasichaan qabamanii 13 ammoo lubbuun darbaniiru. Namoonni 205 kan dandamatan yoo ta'u 164 kutaa yaala cimaa keessa jiru. Yeroo ammaa kanas vaayirasichaan qabamanii kan jiran namoota 12578 yoo ta'u namoonni 10411 immoo dandamataniiru. Taphataa Walaayittaa Diichaa dabalatee godina Walaayittaatti namoonni 10 rasaasa mootummaatiin rukutamanii du'aniiru. Godina Walaayittaatti dilbata hooggantoonni olaanoo xiinxaltoonni akkasumas jaarsoliin biyyaa qaama godinichaa sadarkaa naannootti hundeessuuf hundaa'e waliin osoo mariirra jiranii humna mootummaatiin to'annoo jala oolfamuu isaanii irraa kan ka'e walitti bu'iinsa dhalateen lubbuun namootaa darbee kaan ammoo madaaniiru. Namoonni to'annoo jala oolfaman 26 ta'uu isaanii kan ibse koomishiniin poolisii naannoo kibbaa fi waajjirri bulchiinsaa fi nageenya naannichaa namoonni to'ataman kunneen gareewwan garaagaraa waliin ta'uudhaan hojjetu jechuun himateera. Namoonni to'annoo jala oolfaman ajaja koomaand poostii cabsuun akkasumas hiriira seeraan alaa taasisuun akka ta'e ibsameera. Guyyaa kaleessaa kanneen namoonni hidhaman akka hiikaman gaafatanii fi qaamolee nageenyaa gidduutti walitti bu'iinsa dhalateen namni tokko rasaasaan rukutamee lubbuun isaa darbeera. Reuters akka jedhutti immoo yoo xiqqaate hanga ammaatti namoonni 10 ta'an ajjeefamaniiru. Namoota lubbuun darban keessaa taphataan kubbaa miilaa garee Walaayittaa Diichaa Akiliiluu Waanaa isa tokkodha. Hayyudureen ABO ibsa hoteela Hiiltanitti kenname akka quba hin qabne dubbatan. Hayyudureen ABO Jaal Daawud ibsaa haala yeroo irratti ibsa kaleessa jechuun hagayya 10 bara 2020 hoteela Hiiltanitti taasifame beekamtii dhaabbatichaan ala qophaa'e jechuun BBC'tti himan. Haa ta'u malee hagayya 10 bara 2020 adda bilisummaa Oromoo waaree booda bakka itti aanaan dhaabichaa obbo Araarsoo Biqilaa argamanitti ibsa kennee ture. Dabalataanis dursee itti aanaan dhaabichaa obbo Araarsoo Biqilaa waa'ee ibsichaa kan hin beekne ta'uu natti himee ture jedhan. Dhiyeenya yeroo humna poolisiitiin manaa akka gad hin baane dhorkaman sana walgahiin itti aanaan isaanii obbo Araarsoo Biqilaan geggeeffame waan shakkii uumu hedduu of keessaas qabaa jedhaniiru. Hayyudureen ABO Jaal Daawud koreen seeraa fi to'annoo adda bilisummaa Oromoo dhimma kana adda kan baasu ta'uus dubbataniiru. Jawaar Mohammad fa'aa abbaan seeraa dhimma isaanii qabatee jiru nuuf jijjiiramuu jedhaniiru. Galmeen qorannoo duraa obbo Jawaar fa'aa abbaa seeraa kan biraan akka ilaalamu gaafatame. Mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaatti dhaddachi ramaddii araada galmee qorannoo duraa obbo Jawaar, obbo Baqqalaa Garbaa fi Hamzaa Booranaa dabalatee namoota 14 irratti ragaalee abbaa alangaa dhaggeeffachuuf kaleessatti beellama qabatee turullee sababa iyyata abukaattoowwan shakkamtootaa dhiyeessaniin ragaalee hin dhageenye. Iyyati barreeffamaa abukaattoowwan shakkamtootaa dhiyeeffatan abbaan seeraa yeroo ammaa galmicha of harkaa qaban dhimmicha loogirraa bilisa ta'anii nuuf ilaaluu hin danda'an jedhan. BBC'f yaada isaanii kan kennan abukaatoon shakkamtoota obbo Kadir Bulloo abbaan seeraa galmicha qabatanii jiran gaafa obbo Jawaar Mohammad mana murtiitti dhiyaatan miira si argadhi jechuun kolfaa qoosaa itti turanii jedhaniiru. Addi bilisummaa Oromoo boordii filannoo Itoophiyaatiif iyyata dhiyeesse. Addi bilisummaa Oromoo hagayya 10 bara 2020 xalayaa barreessuun boordii filannoo biyyoolessaatti iyyata dhiyeeffateera. ABO'n dhaaba karaa nagaa socho'ee siyaasa biyya kanaa keessatti seeraan galmaa'ee jiru ta'ullee akka dhaabichi siyaasa keessatti qooda hin fudhanne danqaalee hedduun mudachaa jiru. Haalli kunis hammaachaa deemuun hanga waajjira dhaabichaa cufsiisuutti geessiseera. Hooggantoonni ABO olaanoo fi miseensonni dhaabichaa hedduun qaama nageenya mootummaatiin qabamanii mana hidhaatti dararamaa jiru. Kanuma ilaalchisuun akka iyyata kanarraa hubatamutti seeraan ala hoogganoonni dhaabichaa hidhamanii murtii tokko malee dararamuu waajjirri ABO muummichaa magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Gullallee jiru seeraan ala qaama nageenyaan cufamuu fi hagayya 1 bara 2020 adeemsa seeraa utuu hin hordofin poolisiidhaan cufamuu fi miseensonni dhaabichaa hidhamuu balaaleffachuun boordiin filannoo biyyoolessaa fala akka itti kennu gaafateera. Mareen hidha Abbaayif hagayya 10tti beellamamee ture gaaffii Sudaan gaafatteen hagayya 17tti darbee jira. Mariin dhimma hidha haaromsa Itoophiyaa irratti Itoophiyaa, Misirii fi Sudaan kaleessa akka mari'atan eegamaa ture torban dhufutti dabarfame. Ministeerri bishaan jallisii fi enerjii akka jedhanitti Sudaantu torban dhufutti akka darbu gaafatee jedhu. Waliigaltee biyyoota sadeenii kanaan duraa kan ture walgahiin yaa'ii biiroo gamtaa Afrikaa ta'anii torban 2 keessatti biyyootni sadeen gabaasa giddu galeessaa fi xumuraa
dura taa'aa gamtichaaf akka dhiyeessan eegamaa ture. Haa ta'u malee akka beellamamuuf Sudaanii fi Misir yaada waan dhiyeessaniif torban lachuu hin mari'anne jedhi Itoophiyaan. Mariin kun torban har'aa geggeeffama jedhameetu eegama. Mariin dhimma hidhichaa irratti waggoota dheeraaf geggeeffamaa ture addaan ciccituun waliigaltee xumuraa irra osoo hin qaqqabiin hafee hamma yoonaa ga'ee jira. Rakkoo yeroo darbe Beeruutitti mudateen mootummaan Libaanos aangoo gadi dhiisuu isaanii beeksisan. Mootummaan biyyattii bulchaa ture taayitaa gadi dhiisuu kan beeksise dallansuun uummataa cimnaanii jedhameera. Dhu'iinsa kibxata darbe mudatee tureen Beeruutitti lubbuun namoota 200 olii darbuun isaa ni yaadatama. Muummeen ministeera biyyattii kan turan Hasan Diyaab miidiyaa mootummaatiin ibsa laataniin mootummaan kiyya taayitaa gadi dhiiseeraa jedhaniiru. Oduun hagayya 11 bara 2020 qopheeffannee kana fakkaata ture waan waliin turtaniif galatooma.